Oduu waa'ee siidaa simbirroo qabannee isiniif dhahannee jirra. Hanga dhuma qophicha keenyaatti nu wajjin turaan afirraa kenna. Siidaan simbirroo Piikookii karra masaraa mootummaa irratti ijaaramte dubbii ijoo marsaalee hawaasaa ta'uu bira dabree hanga akka digamuuf mallattoo walitti qabamutti gaheera. Itoophiyaan fakkii leenca baroota hedduuf akka mallattoo biyyoolessaatti naannoo masaraa mootummaa akkasumas alaabaa irrattis fayyadamaa turte. Namoonni siidaa simbirroo Piikookii karra masaraa mootummaa irratti ijaaramte morman mootummaan leenca mallattoo biyyoolessaa ture simbirroo Piikookii kanaan bakka buusaa jira. Kun sirrii miti jechuun mormuu eegalan. Mootummaan akka mallattoo biyyoolessaatti kan ilaalamu leenca Piikookii bakka buusuuf yaada qabaachuus ta'ee maaliif siidaan simbirroo kana karra masaraa irratti ijaaruu akka barbaade hin ibsine. Haa ta'u malee gorsa ministeerri muummee kan ta'an Daani'el Kibrat simbirroon Piikookii kun akka mallattoo haaromsaatti ilaalamti jechuun barreessanii turan. Ka'umsa leenca akka mallattoo biyyoolessaatti fayyadamuu qarooma kush warra meeroo'ee irraa kan dhufedha jedhu barreessaa fi qorataan seenaa obbo Birruu Tsaggaa'ee. Qaroomina Naappaataa Meeroo kan Suudaan keessatti qorannoo arkeoloojiitiin bakka Zeleon Get jedhamu kan argame ni jira jedhan. Siidaan leencota bitaa fi mirgaan tarree gale keessaa dabartee masaraa seentaa. Ka'umsa leenca naannoo masaraa mootummaatti fayyadamuu kun achirrataa jedhu. Itoophiyaa keessatti leenci naannoo masaraatti mootoliin darban itti dhimma bahan yeroo hedduu leenci Yihuudaa jedhamu kan jedhan obbo Birruun Itoophiyaan Yihuudaa waliin hariiroo hin qabdu seenaa dogongoraa irraa madda jedhu. Yihudaan qoomoo warra Israa'el 12 keessaa isa tokkodha. Mootileen Itoophiyaan abbummaan aangoo biyyattii itti mirkaneeffachuuf dhimma itti bahaa turan jedhu. Yuunivarsiitii Finfinneetti qorataa seenaa kan ta'an Profeesar Tasammaa Taa'aa leenca akka mallattoo biyyoolessaatti fayyadamuun erga aangoo sanyii darba jedhu qaba jedhu. Kana yoo ibsan yeroo hunda sanyii bineensa keessa mootiin leencumaa moo'uun leenca kan sanyii duukaa deemu jedhu. Namni leenca sana mallattoo godhatee kaa'u aangoo isaa sanyiidhaan darbee moo'aa deemu agarsiisuuf kan jedhan Profeesar Tasammaan namni akkasii kun immoo yeroo hundumaa abbaa irree jedhamuun yaamama jedhan obbo Tasammaan. Gama biraan leenci mootii bineensotaa waan ta'eef ni sodaatama. Wanti mootonni durii bobbocaa leencaatiin dhimma bahaa turaniifis sodaatamaa ta'uu isaanii ittiin mul'ifachuus jedhan. Itoophiyaa keessatti sirna bulchiinsa atseewwanii kan biyyattii bulchaa turan kan aangoo sanyiidhaan dabarsaa turanii fi leenci akka mallattoo tajaajilaa ture jedhu Profeesar Tasammaan. Paartiin Baldaraas Iskandar Naggaan durfamu siidaan simbirroo Piikookii karra masaraa irratti ijaarame akka jigu mallattoo walitti qabaa jira. Leenci mallattoo biyyoolessaa baroota dheeraaf turedha kan jedhu Iskandar Naggaa leenci ammallee mallattoo biyyaa ta'e itti fufuu qaba jedhanii amana jedhan. Siidaan Piikookii kun dhaabbachuudhaan mallattoo biyyoolessaa gara sanatti jijjiiruu yaada jedhu kan agarsiisudha. Kun ammoo maarii fi fedhii uummataati malee waan raawwate waan ta'eef sirrii miti jedhan obbo Iskandar. Leenci goofaree gurraacha qabu bara dheeraaf mallattoo biyyoolessaa ta'e tajaajileera. Leenci uummatuma addunyaa birattu ilaalcha gaarii qaba kan jedhan obbo Iskandar. Ani yeroo jalqabaattis leenci bineensa gaarii miti jedhu kan arge kitaaba Dr. Abiy irkaabinaa Manbar jedhu irratti kan jedhu Iskandar. Leenci mallattoo biyyaalessaa ta'uun itti fufuun akka qabuu fi ilaalcha ministeerri muummee kitaaba isaanii irratti barreessan kana hojiitti akka hin hiikne kan morman ta'uu ibsan. Paarkiin tokkummaa keessatti bobboca Piikookii guddaa tokko jalatti bobbocanii leenca baay'ee xixiqqoo ta'an hojjetamuun sirrii miti jedhan Iskandar. Leenci mallattoo biyyoolessaa ta'uun ibsa cimina obsaa fi jabina xiinsammuu uumuu danda'a jedhu. Yaada kana kan morman Profeesar Tasammaa Taa'aa leenci mallattoo abbaa irrummaa waan ta'eef yeroo dimokiraasii kanatti mallattoo biyyoolessaa ta'uu hin danda'u jedhan. Sirna dhala aangoo bara dheeraaf biyya kana bulchaa waan tureef jaalalli fi fedhiin sirni sanaa sammuu namaa keessa baduu waan hin dideef namoonni amma kan leenca jedhaniif jedhu. Waa'een leenca mallattoo godhachuun sirna dimokiraasii wajjin wal dhiita. Warri mallattoo leencaa kun baduu hin qabu jedhan waan dimokiraasii kana quba hin qaban waliinis hin deeman jechuu qeequ. Leenci Yihudaan kun xiinsammuu biyyaa kan keenya aangoo keenya jedhuun waggaa 150 itti dhimma bahamaa ture jedhu obbo Birruu Tsaggaa'ee. Leenca Yihudaa kana akka mallattoo biyyoolessaatti fayyadamuuf waliif hin galu garuu leenca kuushotaa yoo jedhanii walii
waliigaluun ni danda'ama ilaalcha jedhu qaba. Mootummaan piikookii mallattoo biyyoolessaa gochuuf akeeka qabaachuu himuu baatus warri morman saniif adeema jedhanii mormu. Namoonni gariin ammoo bareedina isheetiif ta'uu akka hin oolle tilmaamu. Gorsa ministeerri muummee Indiyaa qoon Daani'el ammoo simbirroon kun barreeffama Itoophiyaa durii keessatti hedduu eeramuu afoola keessatti dhahamaa turte jedhu. Namoonni durii simbirri kun foon ishee hin tortoru hin badu jedhanii waan amananiif akka mallattoo bara baraan jiraachuu du'aa ka'uu fi mallattoo haaromsaatti ilaalamti jechuun barreessan. Obbo Birruu Tsaggahee garuu simbirroon kun waliin hidhata seenaa hin qabdu allaattii biyya kanaas miti jedhu. Simbirroo kana caalaa bineensonni akka niyaalaa fi sardiidaa diimtuu caalatti biyya kana ibsuu danda'u jedhu. Obbo Camadaa Zawudee dhaabbata bosonaa fi bineensota Oromiyaa daayireektara misoomaa itti fayyadama bineensa bosonaati. Simbirri piikookii haadhuma isaa Itoophiyaa keessa hin jirtu maqaas hin qabdu jedhu. Kanaafuu Itoophiyaa keessa maqaan akkasii waan jiru natti hin fakkaatu jedhu. Maqaan afaan Amaaraa xaa'os jedhamtu miidiyaalee hawaasummaa irraa akka dhagahan dubbatu. Utuu biyya keessa jiraatee maqaan hin moggaafata. Kun miidhagina bakkichaa dabalate malee waan biraa waan fide natti hin fakkaatu jedhu abbaan Cammaraa. Gosa simbirroota Itoophiyaa keessatti beekaman 870 keessaa galmooftii akka hin jirres dubbatu.